imalli adda bilisummaa Oromoo waggoota 50 olii hundee Oromummaa akkamiin gadhaabe. Ummanni Oromoo eega bittaa sirna alagaa jalatti kufee kaasee karaa isaa danda'ame hundaanuu falmii alagaa waliin godhu irraa taa'es ciisees hin beeku. Bifa gurmaa'eenis ta'u karaa kophaan gosaanis gadaanis lolachaa falmachaa tureera. Wareegama taasiseen ammoo hamma saamamu biyyaa fi eenyummaa isaa tikfatee har'aan gaachuu danda'eera. Falmii fi sosochii ijaarsaa hawaasaa fi gurmaa'ina siyaasaa bara 1950moota gara dhumaarraa eegalee taasifamaa tureen Oromoon hagi dammaqee walitti dhufuun gurmuun falmachuuf yaalii godhaa tureera. Lolli qonnaan bultoota Baalee, sosochiin aartii afran qalloo fi waldaan wal gargaarsaa Maccaaf Tuulamaa uumamuun kanneen fakkeenyummaan hiramanidha. Jaarmiyaaleen hawaasaa seena qabeeyyiin kunneen sosochii baroota sana keessa godhaniin ummata dadammaqsuu, barsiisuu, hubannoo eenyummaa fi siyaasaa akka horatan taasisuun sabboonummaan ummata Oromoo akka dagaagu gochuu bira darbee Oromoon akka mataa ol qabatee adeemuu, walitti dhufee akka wal baruu fi waliinis hiriiru gochuu danda'aniiru. Bu'aa sosochii jaarmiyaalee kanneenii kan ta'e addi bilisummaa Oromoo ABO'nis boodarraa adeemsa keessa hundaa'uun haga Oromoo irraa diina faccisuu, Oromoo barsiisuu fi dadammaqeessa ture jabeechee Oromoo daangaa hanga daangaatti akka socho'u gochuun hundee Oromummaa gadi jabeecheera. Dhaloota ofitti amanamummaa fi gootummaa qabu ijaaruun utubaa Oromummaa jabaa dhaabeera. Oromummaa sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenyerraan gaheera. Oromoon har'a mataa ol qabatee deemuu, daangaan Oromiyaa har'a sararamee jiru, afaan Oromoo har'a afaan barnootaa fi afaan hojii mootummaa yookiin birookiraasii ta'ee aadaa fi seenaan Oromoo har'a ifatti ba'ee mul'achaa jiru kun bu'aa jaarmiyaalee kanneenii akka ta'e namuu quba qabaachuun fardiidha. Dhagaan bu'uuraa adda bilisummaa Oromoo Rippaabilika Oromiyaa yookaan Oromiyaa of dandeesse ijaaruuf hayyootaa fi qaroowwan ilmaan Oromootiin bara 1973 keessa karaa idilee ta'een kaa'ame. Paartilee Itoophiyaa keessatti umurii dheeraa qaban keessaa tokko kan ta'e dhaabni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa umurii waggaa 52tti siqu lakkoofsiseera. Hundeessitoonni dhaaba kanaas rakkoo yeroo sana akka sabaatti qaban walitti isaa fiduun yaada kana akka bu'uureessan seenaan ragaa ba'a. Dhaabni kun yeroo hundaa'u uummata Oromoo biratti fudhatama argachuuf yeroo ittiin fudhanne. Haa ta'u malee sochiin isaa lafa osoo hin qabatin qormaanni alaa fi keessaa itti hammaachuun galma hundeeffameef milkeessuu irratti hudhaa itti ta'uu hundeessitoonni dhaabichaa yeroo adda addaatti ibsaa turaniiru. Dhugaan ifatti mul'atu ammoo bu'aan adda bilisummaa Oromoo saba isaaf buuse kan lakkaawamee dhumus kan seenan dagatus miti. Injifannoo sabaa fi dhaloota eenyummaa isaa waliin ijaaruu hedduu gonfateera. Garuu qabsoon ABO'n haga ammaatti godhe Oromiyaa biyya of dandeeche yookiin Oromoo guutummaatti mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachiisuu hin dandeenye. Kabajamtoota hordoftoota keenya, Oromoo mataa walitti qabuun hundee Oromummaa bu'uura jabaa irratti gadhaabeera kan jedhameef seenaaf aadaa Oromoo badiirraa baraareera. Daangaa Oromiyaa sarareera. Jaarmiyaa uummata isaa abbaa mirgaa fi biyya isaa gochuuf walakkaa jaarraa tokkootii ol ifaajeera jedhamuun kan leellifamu bu'aa bahii jaarmiyaa guddichi Oromoo ABO'n keessa darbee as ga'e irraa waa jennaa nu waliin turaan affeerraa keenya. Gulaalaan Ibsaa Gammadaa, ogeettiin teeknikaa Iftuu Galataa qopheechuun kan isin waliin turummoo an Dagaagaa Gammachuuti. Sochiin bilisummaa bara 1960moota keessa akka biyyaa fi akka Afrikaatti ture uumamuu ABO'f ka'umsa ta'uu namoonni eeran jiru. Bara sana biyyoonni Afrikaa hedduun kolonii Awurooppaa jalaa ba'anii walabummaa isaanii gonfachaa akka turan seenan ifa godha. Yeroo sana Itoophiyaa keessatti ammoo gama Oromootiin taateewwan gurguddoo lama raawwataa turaniiru. Kan jalqabaa sosochii waldaa Maccaaf Tuulamaati. Waldaan misooma hojjechuuf hundeeffame kunis akka waan siyaasaaf hundeeffameetti fudhatamee mootummaadhaan rukutame. Kun immoo yaada bilisummaan argamtu malee Oromoo fi Oromiyaa misoomsuun hin danda'amu jedhu uume jechuun haala yaadni adda bilisummaa Oromoo hundeechuu itti dhufe himu. Namoota jalqaba yaadrimee adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO bu'uureessan keessaa tokko kan ta'an obbo Leencoo Lataa
Hundeeffamni adda bilisummaa Oromoo qabsoo bara 1960moota keessa biyyoonni Afrikaa kolonii jalaa ba'uuf sochii taasisaa turaniin wal fakkaataa jechuun ibsanii turan. Taateen biraa addi bilisummaa Oromoo akka uumamuuf sababa ta'e keessaa tokko kibba Oromiyaa Baaleetti lolli hidhannoo qonnaan bultoota Baaleetiin mootummaa gonfoo yeroo sanatti ka'eedha. Mootummaan ammoo sanuma fuudhee akka waan Oromoon hundi lola baneetti itti duule. Booda waldaa Maccaaf Tuulamaa fi sochii Baalee gidduu qunnamtiin uumamuu eegale. Dhaamsis gidduu deddeemaa tureera. Kanneen gaafas waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi finciltoota ijoollee Baalee gidduutti dhaamsa deddeebisaa turan keessaa tokko Kabir Huseen Suraatii jedhama. Yeroo addi bilisummaa Oromoo hundeeffamu sagantaa siyaasaa ragga'e Oromoo of dandeesse yookiin Rippaabilika Oromiyaa ijaaruu ture. Yoo haalli mijate ammoo saboota biroo wajjin federeeshinii, konfedereeshinii akkasumas yuuniyeenii qabaachuu dandeenya kan jedhutu kaa'amee jedhama. Sabni hunduu of bilisoomsee isa booda ammoo qabsoo impeeriyaalizimii irratti godhamu keessatti waayila waliif ta'a kan jedhuun bu'uureffame. Addi bilisummaa Oromoo Rippaabilika Dimokiraatawaa Oromiyaa ijaaruu qofarratti hin daangeffamne. Imaammata dhimma alaasaa keessatti humnoota dimokiraatawoo biroo waliin hojjechuuf balballi isaa banaa ture kanneen jedhanis jiru. Qabsoon yeroo sana bulchiinsa biyyattii irratti gaggeeffamaa ture bifa lama qabaachuu isaatiin jechuunis qabsoo gitaa fi kan sabaa ta'uun kan beekamu yoo ta'u, addi bilisummaa Oromoo qabsoo sabaa fi qabsoo gitaa gaggeessuu kaayyoo isaa godhatee bu'uureffamee ture. Jaarmiyaaleen biroo biyyattii keessatti qabsoo eegalan kanneen akka EPRP fi mi'eessoon faa qabsoo gitaarratti yoo gaggeechan, ABO fi boodarra kan hundeeffame TPLF ammoo qabsoo sabaa ajandaa ijoo godhatanii qabsootti galan. Kabir Huseen fi jaarmiyaan isaa warra biyya keessaa socho'an kanneen akka Baaroo Tumsaa faa waliin qunnamtii iccitii qabaachaa turuutu himama. Yaman Adanitti ammoo namoota akka Elemoo Qilxuu, Bakar Yuusuf faa waliin maqaa Itoophiyaan ijaaramuun nu hin baasu jechuun falmii keessa ture Kabir. Kabir akkanatti osoo qabsaa'uu bara 1974 yookiin 75 iccitiidhaan Elemoo Qilxuu fi Yuusuf Bakir faa waliin biyya seenanii falmiin biyyatti cimee itti fufe. Baroota 1974 fi 1975 keessa sagantaa siyaasaa ABO bucamee iccitiin irratti mari'atamee ture. Walgahii sirnaa bara 1976 yeroo jalqabaaf gaggeeffame irratti bu'uureffamee hojiitti galame. ABO'nis kora duraa magaalaa Finfinneetti taa'ame irratti hooggantoota ofiisaa filatee sagantaa raggaasifatee dhaaba ta'ee hundaa'e. Addi bilisummaa Oromoo waxabajjii 19 bara 1976 kora bu'uureessaa dhaabichaa kan jalqabaa Finfinneetti taa'e irratti sagantaa siyaasaa isaa maxxanfate. Sana dura koreen bu'uureessituu adda bilisummaa Oromoo bara 1973 dhaabbatte dursitee hojii hojjetaa turte. Booda waxabajjii 19 bara 1976 ABO'n sagantaa siyaasaa bocatee raggaasifatee humna guutuudhaan akka jaarmiyaa tokkootti sochii eegale. Magaalaa Finfinnee keessa ta'anii qabsoo hoogganuus ta'ee gaggeessuun hammaataa dhufnaan hooggansii fi miseensi iccitiin magaalaa ta'ee dhaabicha hoogganu bara 1977 fi 78 keessa tokko tokkoon qabsoo hidhannootti namme. Haga magaalaa bahanii daggala seenanittuu gidduu sanatti qormaata baay'eetu hooggantoota ABO mudataa ture. Mootummaan Dargii yeroo sanatti namoota hanga adda baafate hundaa ilma fite. Nama maqaa ABO'tiin qabate nama marartee qabaateef tokkolleen akka hin qabne ibsu qabsaa'onni gaafasii. ABO'n akka dhaabaatti sagantaasaa raggaasifatee hooggansa filatee yeroo jalqabaaf waggaa tokkoon booda bara 1977tti mana Baaroo Tumsaatti iccitiidhaan walga'ee jedhan obbo Leencoon sochii gama siyaasaan jiru cinaatti tattaaffiin qabsoo hidhannoos deemaa ture. Jaarraa fi mul'isa abbaa gadaa baadiyaa Harargee keessa qubatanii haala mijeessaa turan. Isa booda bara 1977 yookiin 78 keessa hooggansi magaalaa dhaabba'ee wal duraa duuban bosona seene. Kora bu'uureessuu adda bilisummaa Oromoo irratti qabsaa'onni gameeyyiin kanneen akka Baaroo Tumsaa, Diimaa Noggoo, Muhee Abdoo, Abboomaa Mitikkuu, Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa fi Anatuu walga'ee jedhan obbo Leencoon. Addi bilisummaa Oromoo haala rakkisaa fi ulfaataa akkasii keessatti karaa danda'ameen marii godhaa sagantaa siyaasaas bocatee lafa kaayachuun dura taa'aa Dr. Diimaa Noggoo filachuun qabsicha itti finiinse.
asirratti dura taa'an jalqabaa adda bilisummaa Oromoo Dr. Diimaa Noggoo dura Jeneraal Taaddasaa Birruu yeroo Harargeetti hidhaarra turetti osoo mana hidhaarra jiru bakka inni jirretti akka filatamee ture seenaan ni hima. Filannaan Jeneraal Taaddasaa garuu koraan akka hin taane ifa. Hoogganaan korri taa'ee filate ka jalqabaa Dr. Diimaa Noggooti jedhu hayyoonni. Addi bilisummaa Oromoo sochii haala qabsoo mijeechuuf taasise keessatti gareewwan adda addaa gameeyyii qabsootirraa walitti babahan hundeechuun bobbaasaa tureera. Jalqaba gareen haala mijeessu gara Somaaliyaa ergame. Isaanis gameeyyii akka Galaasaa Dilboo, Muhee Abdoo, Mulgeetaa Moosisaa, Nagarii Fayyisaa, Damisee Tacaanee yookiin Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikkuu fa'a. Gariin isaanii aarsaa guddaa kaffalanii gara Oromiyaa deebi'an. Hedduun isaanii ni wareegaman. Garee gara Somaaliyaa ergaman keessaa kan darbanii gara Yaman deemanii haala mijeessaa turanis ni jiru jedhan obbo Daawud. Kunis sababa yeroo sana mootummaan Somaaliyaa lafa Oromoo hedduu weeraree tureef ofitti fudhachuu diduu isaarraa kan ka'edha jedhama. Addi bilisummaa Oromoo erga gadi dhaabbate boodas goflaa yookiin wiingii dargaggootaa hundeeffachuun socho'uu eegale. Gameeyyii dhaabicha keessatti maqaan isaanii adda durummaan ka'u Badoo Dachaasaa, Dheeressaa Qixxee, Abeel Mitikkuu, Isheetuu Latuu fa'aa warra hirmaannaa ho'aa godhanii warreen wareegamanis darbanidha. Kora tokkoffaa bara 1977 taa'ame irratti haalli siyaasaa Itoophiyaa qabsoo karaa nagaaf waan hin eeyyamneef qabsoo hidhannoof bosonatti galuun akka barbaachisu murtaa'e. Wayita kana ajaji olaanaan dhaabichaa tokko waan politikaan command yookaan kaawunsiliin tokko dhaabbatee ture. Durataa Magarsaa Barii yookaan Barisoo Waabeti, barreessa Leencoo Lataa, Gadaa Gammadaa yookiin Damisee Tacaanee itti aanaa, Baaroo Tumsaa fi Muhee Abdoo ammoo miseensota turan. Hoogganoonni kunneen Finfinnee keessa ta'anii qabsoo gaggeessuun ulfaataa waan ta'eef miseensota gameeyyii waliin ta'uun gara dirree bahaatti qajeelan. Qabsoo dirreettis ba'amee osoo baay'ee hin turin qormaanni gurguddaan adda bilisummaa Oromoo mudate. Baaroo Tumsaa ajjeefamuun qabsoo dhaabichaa kan dirree qormaata hamaa keessa galche. Kaan ammoo bara 1980 gara Somaaliyaa imalanii achitti dhuman. Eebila 15 bara 1980 hoogganaa dirree fi itti aanaa dabalatee hoogganoonni ABO 10 ol gara Somaaliyaa osoo imalanii bakka Shinniga jedhamutti haala suukaneessan ajjeefaman. Guyyaan kun waggaa waggaadhaan guyyaa gootota isaa Oromoon itti yaadatus ta'ee hanga har'aatti illeen seenaa keessatti yaadannoo fi kabajni taasifamaafii jira. Magarsaa Barii, Iggazuu Bantii, Abboomaa Mitikkuu, Gadaa Gammadaa, Muhee Abdoo, Caccabsaa fi Irra'aanaa Qaxalee dabalatee namoota jajjaboo dhaabichi qabutu guyyaa tokkotti bakka tokkotti shiftoota Somaaliyaatiin ajjeefaman. Kun ammoo qabsoo uummata Oromoo ABO'n gaggeeffamu keessatti miidhaa isa olaanaa kan geessisedha jedhama. Kanatti aansee miidhaa adda bilisummaa Oromoo irratti kan fide ajjeefamuu Baaroo Tumsaatii jedhu hayyoonni ABO keessa turan. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo hooggansaa isa mudate kana dandamachuuf qormaanni guddaan akka mudatetu himama. Dhaabichi hanga bara 1988 hooggana hir'ate bakka buufachuu fi qabsoo dirreetti muddamee turuu kana dura himanii turan obbo Leencoo Lataa bara 1988 dirree lixaatti hooggana filatee booda ammoo dirree bahaatti korri taa'ee hooggana filatame raggaasise. Akkasitti hanqina hoogganaa mudaterra aanuu eegallee jedhan. Haga addi bilisummaa Oromoo rakkoo hooggansaa isa mudate furee qabsoosaa itichuuf ka'utti Wayyaanee fi Shaabiyaan humna isaanii jabeechuun mootummaa Dargii kuffisuu irratti xiyyeeffataniiru. Wayita addi bilisummaa Oromoo of humneessuuf sochii eegalutti Dargiin dursee jalaa kufe. Akka hoogganni adda bilisummaa Oromoo tokko jedhutti Dargiin osoo waggaa 2 turee kufee silaa hamma Wayyaanee fi Shaabiyaa ABO'nis humna isaa jabeeffachuu ni danda'a ture jedhu. Dargiin ariifatee kufuun osoo addi bilisummaa Oromoo of hin humneechin warri Shaabiyaa fi Wayyaanee Finfinnee galan. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo humnaa fi qophii gahaa tokko malee mootummaa ce'umsatti akka hirmaatu ta'e. Chaartara keessaa ba'uufis qophii fi marii gahaan hin turre. Haala kanaan marsaa biraaf ABO'n miidhaaf saaxilamee kasaaraa siyaasaa hawaasummaa hooggansaa fi humna waraanaaf saaxilame. Miseensonnii fi hooggansisaa wareegamaa fi baqaaf kuwwan ammoo qabamanii hidhaaf saaxilaman. Uummanni dhaabicha deeggarus maqaa adda bilisummaa Oromootiin waggoota 27 hin jirree argee dararamaaf saaxilame. Adda bilisummaa Oromoo chaartara bara ce'umsaa bocuurraa eegalee qaama mootummaa ce'umsaaf galtee guddaa ta'ee ture.
addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa kan saboota kaanis hin qoollifanne qabatee dhiyaatee jedhu warri gaafas keessa turan. Waraanni TPLF waraana biyyaalessaa jedhamuun waraanni bilisummaa Oromoo ammoo seeraan ala jedhamuun lola bal'aa uume. Shira kanas kan xaxe TPLF shira kanaan chaartara keechaa dhiibamanii ba'uu himu hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo. Waraanni dirree dhiisee mooratti galuun filmaati akka gaggeeffamu waliigalamee kan isaanii galchanii kan TPLF garuu osoo hin galin hafe. Maddi rakkoo keenya yeroo sanaa ganamuu keenya. Kan nu gane ammoo warra waan kana hojiirra oolchine jedhanii ofitti fudhatan imbaasii Ameerikaa fi warra Eertiraati. Isaanis dirqama sana baachuu dadhabuudhaan warra nu ganan keessaa tokko jedhu obbo Daawud Ibsaa hoogganaan adda bilisummaa Oromoo ammaa. Ta'us mootummaa ce'umsaa keessatti yaada chaartaraa qabatanii dhiyaachuun injifannoo dhaabichi fedhu keessaa isa guddaa ta'utu eerama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa kana har'aaf xumuruu hin dandeenye torban kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannaa hangasitti fayyaa tura.